مالك الدولة الله أكساقون Sankoobanti irratti haa barreessanii viidiyootti aan tura deebifna. leelloo dhiiramoo dhalaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya jirra jirtu isin jecha salaamtaan teenya kan irraa haa talagaa fi gara qaxxaamurtee bakka jirtan maratti isin haadha qabdu isin jenna. Fannis maaliif baddanii siif ijaartiin teetis maaliif baddanii eessa jirtanii maali kana hunda maaltu isin bechise jechuun keessan hin oolamu. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenya wanti hin badeef waan biraatii miti gammachuma homaa yaadina gammachuu ajaa'ibaati gammachuu alhamdulillah namni waan yaadee fi yookaan waan argate takkaan furmaata yookaan galma ga'uun tokko waan tokko galata galchuun keenyas dirqama alhamdulillah maashaallah galanni rabbi haa ga'u. Kanaaf as geenyee jirra eessa qottanii jechuun gaafiin keessan dirqama yaaduun keessanis dirqama warreettan nu hordoftan warreen afaan kana beektan hundi keessanuu silaafuu daawwattoonni keenya baay'eedha abaluu fi abaluu jennee gargar baasuu hin dandeenyu waan ta'eef isiniitu nu beeka malee akka isin nu beektanitti nuti isin beekuun nutti ulfaata maaliif jennaan baay'inni warra nu daawwatu akka nam takkaatii miti akka hawaasatti waan nu daawwattaniif kanaafuu isin beekuu hin dandeenyu nu beektanii garuu warreen nu beektan guutuun galatoomaa asumaan gammachuun xiyyaas gammachuu teessanii fannis maal nu himuu deema jechuun keessan hin oolamu jechuudha. Kanaaf wanti isin himuu deemanis gammachuu maan arge yookaan uumama gammachiise takka gama keessan dabarfachuudhaaf maaltu si gammachiisee yoo jettan akkuma viidiyoo mata duree irratti agartan alhamdulillah furmaata argadhee yookaan gammachuun qabaa. Kanaaf daawwattoota kiyya isinitti hin dheeressu haati mana kiyya alhamdulillah nagaan rabbi adda baasee jira yoomii yoom adda baate jechuun keessanis hin oolamu sabtii dabarte yookaan guyyaa akka irraa kan arra torbeedha jechuudha. Gammachuu keessa ani viidiyoo takkas osoo isin hin mariin as eege viidiyoo takka osoo hin mariin as eege innaa gammachuudha jechuudha. Rakkoon takka nan mudanne alhamdulillah daqiiqaa 10 keessatti cimimmuun itti ka'uudhaan daqiiqaa 10 keessatti waan hundi xumuramee alhamdulillah rabbi nagaan adda hiiqe nagaan adda baasee jechuudha. Du'aayii warreen nagaan adda siyaa baasu jettanii amma dura gootaniifis galatoomaadha isiniin jenna. Ambichaan isinitti haasawuun taane isittis isin dhiyeessee waa xiqqishoo daqiiqaa takka lamaas taatu waan ciisu jirtuuf ittiin guddisu daqiiqaa takkaa fi lama isinii wajjin haasawitu gammachuu qabdurraa gama keessan isinis haa dabarfattu jechuudha. Kanaaf namni hin gammadiin hin jiru jeetii yaada saahibban kiyyaas taanaan hordoftoota kiyyaas taanaan hundi keessanuu akka gammaddan abdiin isinirraa qaba. Daawwattoota keenya alhamdulillah rabbiin nagaan adda baasee jira jechuudha. Kanaaf gammachuu qaban ol baanii egaa hordoftoota keenya jennee duraanis rakkoo nurra jirtu gammachuu qabnu waa hunda isin biraan ga'u ture akkasuma waa hundaa'u jechuun rakkoo qabnus yoo gama keessanitti ol dabarsine akka du'aa'idhaan furtan rabbi wajjin quba qabna waan irra dabarree jechuun waan beekaa turre. Kanaaf duba rakkoo fi waan nu mudatee gama keessanii dhiyeessina gammachuun hin qabu gammachuu guddaa ta'us xiqqoo ta'us gammachuun xiqqoon qabu gama hordoftoota kiyyaa maaliif hin dabarsine waan biraatu hin hima jeetiin amma dhufee jechuudha. Immoo silaa arraa miti kaniin gammachuu dhiyeessinii ibsu saftii dabarte yookiin kaan ammoo akka afaan oromootti sanbata irra guddaan namaa saftuma beeka. Kanaaf jechuun afaan biraatiin hangasumaan beeka jechuudha. Kanaafuu daawwattoota keenya gammachuu qabu tanaan gama keessan dabarfachuudhaaf irra dhufee akkasii gama isiitis dhiyaadhee viidiyoo irratti asumarra jechuudha inni mul'isa. Homaa yaadinaan isin jaa asii achitti waan barbaaddaniin viidiyoo barbaaddan xalabachuu dandeessan anaa fi haati mana kiyyaa viidiyoo gama keessan ni dabarsinaa jechuudha. Alhamdulillah isinis egaa dhaltee boodaan egaa rabbiin adda baasee boodaan amala duraan qabdu bataasanis dhiiftee jirti. Wanti kun ni dabra namni tokko yeroo bultii waliin jaare akka macal jedhee waan mudannaa yeroo san isin mudate amala duraan hin qabne tokko yookaan fidattu taate amala duraan irratti hin mul'atin tokko yoo guyyaa keessaa irra mul'ate tarii immoo maaliif amalli kun akka irra mul'ate namni yaadu tokko tilmaamuu qaba.
Maaliif anni yaada jechuu osoo hin ta'in hanga humna xiyyaatti jechuudha. Hanga wallaala xiyyaa takka xiqqaattus guddattus namni yaaduu hin dandeenye ni yaada jedhee dubbachuu nima danda'a. Maaliif hanga innis yaadni isaa sun sirrii ta'uu baatu inni yaaduma jira faallaa fedhe isaa ta'u. Kanaafuu obsii xiyyaa irra as gahee jechuudha. As gahee isin nagaan adda baatee amala akka gaafa yeroo walitti dhufnuu sanitti deebitee jirti jechuudha. Kanaaf hammeenyi yeroodha yookaan yeroo keessa jirtu san keessatti jechuudha. Namni tarii immoo daa'ima garaa jiru san ta'uu danda'a waan jedhu yaade kan namni meeqaan tam dhiisii tana ati gowwaadha maaliif jennaan dubbii namaatiin deemuu qofa osoo hin taane dubbii namarraas hanga tokko fudhatta malee waa hunda itti hin fayyadamtu. Hanga itti fayyadamtu qabda. Ana qofa osoo hin taane ilmuma namaa abbaa fedhe ta'ee jecha namarraa hanga itti fayyadamu qaba. Dubbii namaa tana hanga fudhatu qaba. Kanaaf irra guddaa dubbii namarraa hanga fudhannu qabaannu malee irra guddaa kan deemnu sammuu tamiin. Ana qofaa miti abbaa fedhees ta'ee sammuu isaatiin deema irra guddaa. Irra caalchisee gorsa namaatis garuu waan keessaa fudhatu jira. Namni kan dhugaan si gorsu jira gorsa dhugaadhaan namni kee yookaan saahibni kee yookaan obboleessi kee akkaan jaallattu si gorse ni fudhatta. Kanaaf gariin namaa hamtuma toltuma takka taate argaa jirtu hamtuu si fakkeessee si gorsa hin fudhatu. Kana jechuun daawwattoota keenya jechuu osoo hin taane akkuma nama na dhiyaatu tokkotti hin baane akka saahibban kiyya kana dhiyaatu tokkotti gorsiisaan na gorsan yeroo hedduu jechuudha. Gorsiisaan na gorsan gariin namaa akkaan inni hojii jiraadhu garuu obsi yeroon tun ni dabarti kajuus meeqaan tan gariin namaa immoo aboo ati immoo gowwaadha. Tana eenyu wal si barsiise duraan nama sii fi isii wal barsiisan arkuu barbaada. Kajees meeqaan tan. Kanaafuu abbaan fedhee hundi dogoggora ilmi namaa kan dogoggorre hin jiru akkas jettanii isaan irra laalu maaliif jennaan wanti silaa irra na laalchisu yooniin jecha isaanii sanitti kan hin fayyadamu ta'e irraan laala yookaan ittiin haala yookaan ittiin mufadha. Kana jechuun yoo ammoo yaada mataa kiyyaatiin deemuun hin danda'a waan jettu ifitti amantummaa yoo qabaatu ta'e namni gorsuu miti yoo si dha'uuf yookaan si ajjeesuuf yaaleewu maa dubbii xiyya nageenya jee si ajjeesuuf yaaleewu irra laaltu maaliif yoo jette hangasuma beeka nama beekumsaa fi wallaala isaa irra laaltu maaliif dandeettii hanga qabu takka namuu yaada malee hamtuu fedhe yaadus yoo itti sammuu taante ifiif of ajajje namni waan fedhe siin jee yookaan gorsa fedhe si gorsee akka fedhe siin jeeus siif hin fudhatamu. Arraan sanaan boruus hammishii walumaa galatti jechuudha. Walumaa galatti kan si baasu maali? Yaadaa fi karoora keeti. Sammuu keetiin deemuu fi ilaalcha kee sirreeffachuu nama si jibbuus jaalachuu kan si jibbee aboo maalii si godhe jettee jaalalaan mo'uudha. Kana jechuun anaa jee osoo hin taane duraan hayyuun keenya jee jira. Kanaafuu kabajamtoota daawwattoota keenya haadha mana kiyyaa bira isin geessee daa'ima sobuutu akka isin mul'isee achiin hanga haati mana kiyyaa salaamtaa isin gaafattee hanga isin wajjin haasofte gama xumura keenyaatti deemnaa nuuni fetinaa viidiyoo tana hanga xumuraa laalaadhaati ammoo du'aayitti jabaadhaa du'aayii jalatti yaada qabdan nu barreessaadha. Nu dagatinaa isin hin dagannu nutis isin jalaa hin banne ni dhufnaa inshaallah yoo rabbiin jee waan babbareedduu qabannee naaf haati mana kiyyaa kan isin dhiyaannu ta'a mee hoggu takka isiidhaa wajjin akka haasoftan gama isin deessa nagaan naa duraan isin jaa hanga isin bira dhaqutti proofaayirii wajjetti an mana kaan diiwaanaan jira daawwattoota kiyya. Irra deebinee assalaamu alaikum jechuudhaaf kunoo dhufeetiin jira leelloo biraan jira daawwattoota keenya mee hoggu takka isin salaamtaa isin gaafattee gammachuu qabdurraa waan takka isin ibsitu kunoo daa'ima isiitis harkaa qabdi. Mana nunu isi harkaa qabdii eeyyamee luktak. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya akkuma beekamu bannee jirra haalli banneenis kanuun akkuma duraan nama lamaa viidiyoo dalagu jirra har'a kun nama sadi taane akkanatti teenyee fuula keessan dura viidiyoo takka alhamdulillah isinii marra jennee dhufnee jirra. Kan maa baddannu jettanis wanni banneefis nu haaluma marra jiru waan
Kanaafuu ati warra leelloo bultiif hin taatu leelloo akkasii gootee maalii jechuu amala san dilasuma qabda moo mee kanarraa ees namaaf ibsi. Namni yeroodhaaf tarii jijjiiramuu danda'a. Yeroo san biras gaafa qotee tarii fayyuu danda'a. Waan jaamurraa mee waan hordoftoota ibsitu takka. Gaayaanii beektee amala abbaan irratti hin beeku. Inni jiraan haaluma hinaafamaa fi kanuma kana hunda keessa dabarre alhamdulillah itti dabrite. Rabbi nutti nizaamini rabbi nurraa jijjiiru. Nama lamaan turre garuu sadii eega taane alhamdulillah. Rabbiin tokkotti nutti hin deebisini jaa hordoftoota keenya warri leelloo bultiif hin taatu minaan jettanis garuu. Nama kan gubateetu nama gubatee rifata jennee nama arkeetu waa hundaa'u nama hubata. Anis akka nama tokko dubartiidha. Dubartiin ni naafti. Akkasuma ni jira waa hunda oduun namaatis nama maraachuun ni jirti. Maal nama godhuun ni jirti. Rabbi natti hin deebisini isin jaa warri na homattanis warri na gorsitanis warri na arrabsitanis hundi keessanuu galatooma. Leelloo dhiira moo intala ilte warra jiruuf inni himnaa moo tilmaamaan argatanii wanta kana ta'a walii galu itti yaadamee tilmaama hajjiime irra guddaan maal akka duulaalla akkas haa goonu. Koomantii irratti haa barreessanii viidiyootti aan tura deebifna. Leelloo dhiira moo dhalaadha deessee warreetta koomentii irra barreessa tilmaamamee tilmaama. Barreessuun beeknes fagoorraa namni isin barreessee risaalanaa isin ergu jira laalattaniiti barreessita waan jechuu feetan san jechuudha. Saniifuu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.